Tole qashti. Yeroo hundaa muddamtaa. Har'umallee dhaabbannee xiqqoo shaasoo hin qabnu maali? Ani akkan si biraa deemuun barbaanne beektu. Garuu obboleessi koo baay'ee nama amaala beekte baay'ee na beekama ammayyuu sun argina kanaaf jedhee ni muda. Akkasuma sodaattan jechuu taate waata obboleessa kee. Maaliif garuu akkasitti sodaachuun qabdu jechuun inni nu arguu danda'a bar. Maali nu karaa kanarra yeroo hundaa deemaa oola manni akka. Sirriidha garuu waan anna sodaachisa waan sa'a. Baay'een sodaata. Ishee rakkoon qaba muddamtes. Tole rakkoon qaba baay'ee muddamta ta'es yeroo biraas wal arginee sirriitti bal'inaan haasa'uu dandeenya miti. Maali? Jechuudha. Muddamta soo ta'e galuu dandeessa garuu osoo guyyaa tokko yeroo walii kennanii sirriitti tattaafannee baay'ee natti. Bareeda ture garuu naan dhumarra yeroo biraa wal arguu dandeenya. Rakkoon qabu. Yeroo biraa wal arguu dandeenya. Kanaafiyyuu baay'ee muddamta jechuudha. Dandeema. Bakka tole har'aaf nagaan galii yeroo biraas wal arguu dandeenya waan ta'eef rakkoon qabu. Tole nagaan misirrii. Olman akkam ture? Olman bareeda. Nagaa keeti? Nagni kun. Gaariidha. Simboo koo? Oo. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka abbaattis akka obboleessattis ta'ee barattee iddoo guddaa naaf keessa hidhatan si hawwu. Atis hin beekanatti fakkaata. Eeyyee beeka. Kanaaf ati immoo barattee egeree kee boruu gammadee arguun barbaada waan ta'eef adaraa kee simboo akka obboleessattis immoo uffadhaa na caqasi. Akkana dandeessi immoo abdiin qaba. Tole maal inni obboleessa koo natti maalidha maal? Lakkii homaa miti. Waatu jiraaf osoo hin taane ani yeroo hundaa hawwiin kiyyaa ati barattee akka bakka guddaa naa geessu akka abbaa akka obboleessaatii yoo ta'u si guddisaa osoo si barsiifachaa jiru immoo akka ati iddoo taanetti gufuu hin taaneen na ilaa rukutamtee haftu hin barbaadu waan ta'eef. Kanaaf Simboo waa tokkotu na gaddisiisa. Maalidha maanni naan gallee mana? Innis ati akka wanta iddoo wayitti si argitanan baay'ee sitti gaddi. Maal eessatti? Har'a karaatti osoo hin deemu mucaa wayii wajjin si argitanan. Mucaa maali? Hedduullee akkas taatee yaades hin beeku. Lakki akkas miti akka ati yaadde miti akkas miti. Lakki Simboo na sobuuf hin yaadin. Ani waa hundaayyuu argeera. Hangan ijaan si bira ga'uttiin duras si obsaa ture. Lakki dhugaa akka ati yaadde miti akkas miti waliin qo'achuuf ture malee waan biraa miti. Mee amma haa ta'u rakkoon qabu. Garuu inni ati wajjin deemtu sun mucaan ati wajjin deemtu sun tasuma siif hin ta'u. Haadharra dhaabbattee garuu egeree kee boruu arguuf nama sana biraa osoo haftee baay'ee anti ta'u. Kanaaf gurbaan sun si balleessa malee siif hin ta'u waan ta'eef barumsa kee wayyaa sin gorfadha. Ani iddoo guddaa akkanaa geessuun barbaada. Kanaaf isa kaanis immoo hin dhaqqabda. Isa kanas immoo isa fedhii keetii hin dhaqqabda garuu dura isa jalqabde kana fiixa baasitii waan hundaa gammachuu kee arguun barbaada waan ta'eef mucaa sun gonkumaa siif hin ta'u. Siif hin ta'u jedhee dhuguma siif hin ta'u. Tole erga jettee ammas gurbaan kun tasa siif hin ta'u. Amma dadhabdee jirta waan ta'eef galitti boqote. Galatoomii. Maalin badde? Jira. Jirta. Enggada mau. Tinsi yaade dubara. Tadi mana yaade? Anillee jechuudha irratti beektu waan makee yaade waan bakkas. Namni nama yaade akkasii. Akkasii namni nama. Ani beektaa baay'ee wanti jechuudha kan hin jaaladhu malee keessi koo keessoo kiyyattaa fi dhalaala waan hunda malee agarsiisu natti ulfaata beektu. Tole. Gaaffii tokko si gaafadhu. Rakkoon qabu na gaafadhu. Mee ati dhugumaan na jaallattaa? Kan baay'ee si jaaladhu beektota akka amma. Beeka garuu jira miti
wanta tokko amma makkana jaallattu baruun barbaadu. Baay'uma tokko si jaallata. Isumallee na shakkini. Baay'ee akka si jaalladhu beektooti. Kutu laali. Argite? Hagam akka rukutaa yeroo argite lapheen kun. Kana jechuun akkam baay'ee tokko si jaalladhu ibsa. Bile? Isumallee si dhiisuu hin danda'u. Baay'ee akka si jaalladhu baruu qabda ishee. Tole? Isumallee na shakkini ishee. Amma karaa mana barumsaan deemaa. Tole beenu si gaggeessa. Aduu kakara tokko yoo doome kara tokkoon hin muraa jechuudha. Kanaaf aadaa ibsitaa ta'uu qabda. Siikota irratti maal irratti siigalee ta'u. Anama akka taraadaa ta'e waa'ee keetiif mataa gadi cabuun qabu. Nama akkana rashiin qaban. Kanaafuu aduu ta'uu qabda. Aduu kara lamaan muruu ta'uu qabda. Siikota tana beektu riyaa kennan beektu bara. Amma haasaa qofa miti. Amma ana chiikonni baay'ee waa'ee keetiif na diddeetti. Si hojii riyaa akka waan taa'eef jechuudha. Kanaafuu gaariin takka takka ishee isaamu. Coorii haatee godhanya jira jechuudha. Waan ishee godhan yeroo dhuguu keessatti jechuudha. riyaa koo moo? Riyaa haatee miti bara. Coorii haatee godhanya ishee sana jechuudha. Yeroo dhuguu Kanaafuu waan dhufeefu muudii fidanne taanaan ani waa keetti namoonni hedduun Kalian mau? Chico tu berarti besar di sini. Mana ini fata? Anak itu. Lek Tuhan aku gua mantan ya sana sertisin. Mai cuda di, jepun baka mai ni naram berat tu. Anak lal tu. Dia gua tu Chico tu mereka akan Chico tu mereka tak betul. Berarti. Mana? Ada kampungmu? Ini aku terlebih ya sih. Ini aku. Diri aku di bayu muda mah bete ya bayu mantan ya. Tapi mana di sini? Kira tu. Dengan bisa cakap. Bila kali. Sudah bersen. Itu tu? Arifatan je ramai. Lewat jatare. Wajib pura jadi ada yang tu. Amat arifatan je. Jadi pada. Tengah je. Mari. Ibu ya. Sekarang mana sejak putri? Ini kan. Kamu tengok. Boleh amma. Kamu teman wait karena menanti. Kemudian pak, asli mudah-mudah garu entah. Boleh atau bakal amma di teras pantai harga gari garu, baru gara-gara kapit ya kartu kamu. Hah? Gara-gara. Jadi anak gari, ada sih sudah kisah, anak
Bayu. Kiyo. Maal gochaa jirta? Maali nyaati hiriyaa? Akka ati yaaddu. Maal gochaa jirta? Hiriyaa koo miti. Hiriyaa koo taate qabsanii irratti akkas gosi miti. Akka ati yaadde miti. Maal gochaa jirtan? Akka ati yaadde miti. Ati nama akkamiiti? Yaadduu sammuun kee yaaduu akkamitti irratti akkas goota akkamitti? Tasgabbaa'ee akka ati Jeeminarraa. Beeniti kaaffee wayitee shaayii bunnaa jechaa haasawuun wayyure. Hara wayyaa. Kanaafuu jechuudha. Ani hiriyaa keessa saanaa jechuudha. Duras baay'ee jaaladhee osoo hin taane jiramti bakka yeroo tokko tokko nama akka keetii kana abuuni nama hin taane wajjin nama gooti beekta. Kanuma kanaaf malee baay'ee akkasitti jaaladhee simti beekta. Waan akkasii. Ishee ደግሞ ishee miti. Simbo. Marta. Kut. Bilbila seera badeemu? Lakki jiru. Maal taate boosaree? Maal naannoo bureessa keetii maal na dhoksita maal taate? Homaan taane. Maal na dhoksita? Natti hin waan rakkate. Homaan taane. Barsoota wal lolte? Maal inni? Maal taate? Barsoota wal lolte? Maal na dhoksita? Natti himtu ati waan rakkate? Akkasii waan taate naaf galee jira. Kottu manatti haasofna. Dia bertanya. Dan yang ini nanti shooting Kanaafuu qashtii qabu. Baasiiti. Ani waan akkasii ilaaluu barbaade osoo hin taane ani akkamitti asoosi qabu nama biraa ilaala jettee yaadda. Ani kan ilaalaa ture makiinaa hiriyaa xiyyaa tokko jira beektaa makiinaa 5 ol qabannaa tokko jalaa badee ture. Isa seen baay'ee zooree ilaalaa ture. Uf duuba naanna'ee ilaalaa ture. Gaafan deebi'u ati immoo waan biraa keessa galtee na eegde. Hambariin talitti malaalaan ta'ee Akkamitti lubbu godhoo nama akka keetii jiru ani nama bareedaa koomeenis waan baay'ee si jaaladhu. Kana booda waan akkasitti na shakkin tole. Tasumallee waan akkasii jechuu hin danda'u. Waan ofiifu jaalala keessa wanta hedduu jira beektaa wal shakkuunis jira. Fakkeenyaaf ababaa kanneen argita ammaati. Ababaa kana osoo argiteeti baay'ee bareeda. Jaalallis waan akkasii qaba. Waan akkasii hedduu qaba. Jaalala keessatti wantoota hedduu baay'ee jira mudata. Fakkeenyaaf abaaboo kana argite. Hedduu bareeda. Abaaboo jireenyi namaas waan akkasii hedduu keessa jira. Gaafa tokko akkuma abaaboo kanaatti bareedaa. Gaafa tokko immoo maal ta'a? Akka eeggaddaa keenya sanitti bushaayee jechuudha. Si gala? Kanaafuu jireenyi namaa waan hedduu qabdi. Ilaala abaaboo kana amma mataa isaarraan baay'ee daddaraaleera. Baay'ee bareeda. Jalli isaa baalli tokko goggogeera argite? Baalli tokko goggogeera. Kana keessa jireenyi namaa suuraan abaaboo kana waan wal fakkaatu hedduu qaba beektaa. Innaa hin deema. Ture maal? Lakki yaadumaan hin deeme beektaa. Yaadumaan hin deeme. Maal taate? Lakki asuma yaadumaan hin deeme. Maal taate tasgabbaa'ee ofitti deebi. Waan taane kan magaalaan waan nama qortu hedduutu jira. Argitee akkuma siin jechaa ture. Ara tasgabba ofitti deebi mee? Ofitti deebi. Maal taate? Jaalaluma keeti. Lakki jaalaluma keetu na boochisaadha. Si biraan jira miti si bukkeen taa'eera. Kottu mee xiqqoo isaa bakee fudhu maali ishiin kun? Buna maal taata?
Kottu beekne qabu. Bona maal taa'e? Kottu beekne qabu. Ka'ii beeknu bakka maal goona.